Akkam jirtu galata Rabbii ani nagaa godhaa. Torbee darbee kutaa tokkoffaa keessatti Excel foormulaa fi faayidaa isaanii waliin ilaallee turre. Har'as itti fufuun kutaa lammaffaa isaa ni ilaallaa. Waliin turaa. Viidiyoo kanas sabiskiraayib, laayikii fi sheerii gochuu maatii keenya ta'a. Akkasuma yoo gaaffii qabaattan koomentii seekshinii irratti nuuf barreessaa. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti darbinaa. Excel foormulaa fi faayidaa isaanii kutaa lammaffaa kan eegallu kaawunti eedhaan jechuudha. Kaawunti foormulaa irraa wanta adda isa taasisu seeliiwwan tekstii qabanis nuuf kaawunti godha jechuudha. Kana yoon jedhu fakkeenyaa kaawunti walqixa count the number of cells in a range that are not empty. Kana yoo jedhu seelii tokko, seelii lama, seelii sadi reenjii keessa kan jiran san hunda isaa nuuf kaawunti godha. Maal dabalatee iddoo duwwaa seelii duwwaa hin taane hunda isaa walitti dabalatee jechuudha. Tekstiis kan of keessa qaban. Kanaaf double click gochuu ni dandeenya yookaan immoo muuluu foormulaa barreessuu dandeenya. Kanaaf vaaliyuun isaa reenjiidhaan yaa barreessinu asii qabee akkasitti yoo jedhu B2 haga H5 reenjii kana keessa kan jiran kaawuntii isaa kaawunti godhee nuuf deebisa jechuudha. Kanaaf biraaketii keenya erga cufnee booda kiiboordii irraa enter. Maaltu fidee jira? 13 jechuudha. Kanarraa wanti isa taasise kana nuuf lakkaa'ee jira jechuudha. Kan biraan fakkeenyaa asitti abdii odoon jedhee 14 ta'a jechuudha. Fakkeenya B odoon itti dabalee 15. Kanaaf akkuma asitti nuti dabalee kaawuntii keenya itti nuuf dabalaa jechuudha. Inni kun garuu haga ammaatti dabalaa hin jiru. Maaliif kaawuntii kan godhu naambarii qofa waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanu average foormulaan immoo seelii kan walqixa average erga kana nuu dhufee booda double click kan isa jalqabaa kanarratti double click nuu dhufa. Kanaaf lakkoofsota nuti average isaanii barbaanne sana itti galchina jechuudha. Fakkeenya number 1, number 2, number 3 jedhee jira. Lakkoofsota saniif average isaanii yoo barbaanne akkasiin koomadhaan adda foonee average isaanii argachuu dandeenya. Fakkeenya salphaan fakkeenya asitti 100 koomaa 50 koomaa kanaaf 160 ta'a. 160 bakka sadiitti yoo hirru averageen isaa meeqa ta'a? 53.33 ta'a. Akkuma fakkeenya kanaatitti maal goona jechuudha. Walqixxee average reenjiidhaan akkasitti erga fudhannee booda biraaketii banne biraaketii cancunaa jechuudha. Kiiboordii irraa enter jennaan. Kanaaf reenjii kana keessa lakkoofsota jiran hunduma isaa walitti da'ee average isaa yoo baasu 31.2 ta'a jechaadha. Miidiyaanis akkasuma foormulaan isaa wal fakkaata. Miidiyaa double click
Innis maal fudhata? Number 1, number 2, number 3 lakkoofsota tokko qabee haga 3 jiran sana koomadhaan adda foonee bitichi miidiyaa isaan hojjetan. Miidiyaan erga jennee booda reenjii itti barreessinee biraaketicha erga cufnee booda kiiboordii irraa Enter 15 ta'a jechuudha. Inni itti aanu konkaateneetidha. Excel foormulaa keessaa konkaateneetiin faayidaan inni nuu qabu stringii seeliiwwan adda addaa jiran seelii tokko keessatti jooyinii gochuu nu fayyada jechuudha. Isa kana yoo jennu kanneen kolomanii adda addaa keessa jiran koodanii tokko keessatti nu dabala jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf maal jedha faankishiniin isaa? Join several text strings fakkeenya Abdii Tolaa kan jedhu text string into one string gochuuf maalitti fayyadamna? Konkaateneetii kanatti fayyadamna. Konkaateneet muuluu isaa barreessuu dandeenya yookaan immoo dabal kilik irratti erga goonee booda tekstii kana asiin fudhataa koomaa gidduu jiraa. Tekstiin lammaffaan immoo Tolaadhaa. Erga biraa tekstii lamaan kana fudhatee hin cufnaa jechaadha. Enter. Kanaaf text stringii kanaa fi kana walitti fidee maal godhe? Bakka tokkotti fidee jira jechuudha. Haa ta'u malee as keessa amma yeroo kana dubbisnu Abdii Tolaa kan jedhu gidduu gaappiin jira jechuudha. Kanaaf gaappiitti gochuuf as kolomanii G kana irratti kilik goonee left kilikii insert kolomna tokkotti daballee booddee maal goonaa? Isa foormulaa keenyatti deebinee gidduu isaatti maalitti daballaa? Isii seelii kana gidduutti daballaa jechuudha. Maaliin adda qoonna? Koomadha. Erga seelii sana gidduutti daballee booda maal gochuun nurraa eegama? Isii jiituu kana irratti double click erga goonee booda karsariin keenya as jira. Karsarii keenya ispeesii itti gochuuf fuulduratti jechuudha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Konkaateneet kan ta'an suni tekstii lamaan suni gidduu gaappiin nuuf uumamaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Ifin immoo conditional testii fayyadamee vaaliyuu jiru nuuf sirrii ta'uu fi sirrii hin ta'in isaa kan nuuf ibsudha jechuudha. Fakkeenyaaf if logical testing keenya bakka kana fakkeenyaaf F2 keenya wal qixxee eenyudha? F2 keenya Abdii quotation mark keessatti yeroo kamiyyuu foormulaa if yoo fayyadamnu stringii maal fayyadamna? Quotation mark keessatti katabuun nurraa eegama jechuudha. Amma logical testing keenya suni Abdiidha. Inni F2 kun Abdii yoo ta'e vaaliyuun keenya dhugaa yoo ta'e koomaa yoo immoo sirrii hin ta'in soba ta'e
miti. Biraaketii banneerra biraaketii keenya cufnaa kiiboordii irraa enter jennaan. Okay. Maal nuu fide ree amma? Loojikaal teestiin keenya sun sirriidha jechuudha. Maal F2 kuni yoo abdii ta'e eeyyee jedhi. Yoo abdii hin ta'in immoo miti jedhi jennee foormulaa keenya barreessine jecha. Kanaaf fakkeenyaas Abdiisaa jedhee oduun barreessee maal ta'e jechuudha. Conditional tense Abdiisaa kan jedhu hin jiru. Inni kan jedhu abdiidha malee jedhee vaaliyuun keenya maal ta'e miti kan jedhu nuuf fide jechuudha. Kanaaf haala wal fakkaatuun akkaataa barbaanne saniin fi itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kaawunti ifidha. Kaawunti if yeroo jennu count the number of cells within a range that meet the given condition. Kun immoo maalidhaan kaawuntiin number of cells reenjii keessa jiran sana kaawunti godhee kan nutti argisiisu. Maalirratti hundaa'eeti garuu koondishinii itti kenname irratti hundaa'e. Fakkeenya double click argatu booda reenjii keenyatti himna jechuudha. Reenjii kana keessa reenjiin keenya B2dhaa haga D5 gidduu kan jiru lakkoofsa 15 meeqatu jira jennee kiraateriyaa kanatti kennina jechuudha. Kaawuntii fi wanta kaawuntii irraa fi kaawuntii irraa isa jijjiiru kiraateriyaa kana dabalatee jechuudha. Kanaaf erga biraaketii keenya cufnee kiiboordii irraa enter vaaliyuu meeqa kaawuntii nuu godhe odoo dataa beezii hedduu qabaannu kan teebiliin keenya baay'ee ta'e lakkoofsa 15 teebilii san keessaa meeqa akka ta'e argachuuf foormulaa kana fayyadamna. Meeqa nuu deebisee amma kun 3 jira. Kana jechuun 1 2 3 sirriidha jechuudha. Fakkeenya asitti 15 odoon dabalee vaaliyuun keenya maal ta'a? Asitti kaawuntii inni lakkoofsa 15 itti nuu lakkaa'e 4 ta'ee jira jechuudha. Foormulaa kana fayyadamnee hojii keenya salphisachuu ni dandeenya jechuudha. VLOOKUP Excel foormulaan immoo akkamitti akka hojjetu ni ilaalla. Duraan dursee maqaa fi dipaartimentii qabna. Maqaa fi dipaartimentii kana fayyadamuun VLOOKUP foormulaa akka itti hojjetu kan ilaallu ta'a jechuudha. Keenya maqaan Caalaa Gammadaa Yoosan Fayyisaa Piroodakshinii irra kan hojjetu yoo ta'u immoo kutaa teeknikii irra hojjeta. Kun immoo ICT irra hojjeta. Kuni istoora irra jechuudha. Weerhaawus irra hojjeta jechuudha. Amma Excel foormulaa keessaa VLOOKUP foormulaan isaa maal fayyadaa? Bu'aan inni qabu maalidha kan jedhu sana ilaallaa jechuudha. Akkuma darbe walqixa VLOOKUP yeroo gonnu lookup vaaliyuu barbaanna. Amma fakkeenya Caalaan dipaartimentii kam akka ta'e barbaanna waan ta'eef lookup vaaliyuun keenya Caalaa fillaa jechuudha. G16 asirraayyuu maal tura koomaa jira. Koomaatti goona jechuudha. Amma teebila herreegni keenya immoo maqaa fi dipaartimentii sana walitti qabatee jiru jecha. Kanaaf jechaan G16
haga h 19tti jechuudha. Koomaa koloman indeeksiin keenya immoo kolomanii isa lammaffaa ta'a jechuudha. Karaan dipaartimentii isaa beekuu barbaanna waan ta'eef. Koomaa jenneeni asitti immoo reenji luukaappiin keenya waan lama of keessaa qabatee jira. Inni approximate maachii fi exact maachidha. Kan nuti barbaannu exact maachii yookaan immoo exact dipaartimenticha waan ta'eef foolsiidha jechuudha. Gatiin asitti kun foolsi. Kanaaf luukaappiin kiraateriyaa kana fayyadee vaaliyuu itti galchine sana nuu fida jechuudha. Kanaaf biraaketii bannee jira. Biraaketicha cufnee kiiboordi irraa enter jennaa jechuudha. Foormulaan keenya sirrii miti jedhee kanaaf tokko yoo galchine sorry asitti maal dogongorree G17 qabee isa dabalateetiyyuu kan ta'u ga'u G16. Kanaaf foormulaa keenya soroorsinee jirra jechuudha. Reenjii kana jechuudha walumaa galatti reenjii kana jechuun immoo G16 haga H19ti. Kanaaf haala kanaan soroorsina. Fakkeenya amma asumarra dabil kilik goonee luukaappiin keenya odoo kana luukaap vaaliyuu keenya yoo isaanitti jijjiirre yoo isaan dipaartimentii kam akka ta'e nuu fidaa jechuudha. Ofuma isaatii asii ta'uusaa. Kanaaf haala kanaan luukaappitti fayyadamuu ni dandeenya. Kan nu fayyaduuf maalidhaa fi seelsii keessa warra jiran sana yeroo walitti daanu kiraateriyaa dabalatee walitti dabaluu barbaanne jechuudha. Yeroo kana jennu fakkeenya dhaabbata tokko keessa hojjetaa qacaruuf beeksisni bahee erga beeksisni bahee booddee namoota 10 qorumsaa fi piraaktikaalii irratti akka qoramaniif yoo dhiyaatan erga dhiyaatanii booda immoo qorumsa kana fudhatanii qabxii isaanii adda fo'uudhaaf siistama kanatti sam'ii fi kanatti fayyadamuudhaan kamtu tokkoffaa akka bahe kamtu immoo akka lammaffaa bahee fi kamtu akka hin darbine salphaatti adda fo'achuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyatti fudhadhee kan isinitti argisiisu fakkeenya Haannaa Tolaa Haannaa Tolaa asitti tiyoorii immoo piraktikaaliidhaan jecha namoota itti dabaluu dandeenya. Amma namoota lamaan kana fudhadheen isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeenya Haannaan tiyoorii 50 keessaa 45 Tolaan immoo 40 piraaktikaalii immoo Haannaan meeqa fiddee 50 Tolaan immoo 35 piraktikaaliidhaan yoo fide amma jarreen lamaan kana keessaa eenyutu darbaa eenyutu filatama kan jedhu sana qabxii isaanii lamaan adda fo'uudhaaf foormulaa samiifitiin akkamitti hojjenna kan jedhu jechuudha. Kan amma ilaallu. Kanaaf walqixxee samiif
Biraakettii bannaa reenjiitti kenna. Reenjiin keenya kana ta'a. Maqoota dabalatee qabxii isaan fudhatan dabalatee reenjidha jechuudha. Koomaa akkuma asirraa argitanitti koomadha jechuudha itti aansee jiru. Kiraateeriyaan keenya kan eenyu barbaannaa? Fakkeenya aannan meeqa fidde? Tiyoorii fi piraaktikaalidhaan qabxii waliigalaa ishee beekuu barbaanna jechuudha. Kanaaf koomaa reenjiin keenya immoo qabxiilee isaan fidan roo sanarra jira waan ta'eef reenjii isaa itti galchina jechuudha. Kan booda kolomanii banne sana hin cufnaa kiiboordii keenya irra intar jennaan. 95 fiddee amma immoo kan tolaa. Samiif reenjiin keenya akkuma duraatii kan jijjiiramu maal ta'a jechuudha. Kiraateeriyaa keenya bicha tolaa. Reenjiinis qabxiilee isaan fidan hunda. Kana booda kiiboordirra intar. Kanaaf qabxiin isaan fidanii haala kanaan teechifamee jira. Aannan 95, tolaan 75. Kanaaf namoota baay'ee foormulaa kanatti fayyadamnee kan hojjennu yoo ta'e, namoota qabxii olaanaa fidan sana sadarkaa isaanii itti kenninee dabarsuu dandeenya jechuudha. Dhaabbata tokko keessatti yookaan immoo waajjiraalee adda addaa keessatti siistama kana akkaataa kanaa fayyadamnee qabxii isaanii adda fo'achuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kan itti goolabnu ni dhuma Excel foormulaa current time jedhudha jechuudha. Current time Excel irratti foormulaa mataa isaa danda'e qaba. Isa yeroo fayyadamnu fakkeenyaaf walqixa maal jedha foormulaa kana seelii kana keessatti gaafa barreessinu return the current date and the time formatted as date and the time. Akkaataa kompiitara keenya irratti date and the time guutame san irratti return nuu godhee nuu fida jechuudha. Kanaaf waan biraa seelii san keessatti hin barreessina. Walqixa now jennee biraakettii erga bannee booda biraakettii keenya cufuudha. Biraakettii keenya cufnee kiiboordirra intar jenna. Haala kanaan year, month, date. Kana booda current time sana ni teechisa jechuudha. Kanaaf current time foormulaan kun kana lachansaayyuu si'a tokkotti nuu fida jechuudha. Amma fakkeenya akkaataan foormaatii kanaa odoo kompiitara keenya irraa jijjiirre innis walumaan jijjiirama. Fakkeenya isinitti argisiisuuf date and time keessa gallee control panelii keessa jechuudha. Change date and time. Achi booddee change calendar settings. Date and time foormaatii jalatti short dateedhaan akkasitti jiraayyuu dura jechuudha. Year, month, dateedha. Amma isa kana odoo nuti day, month, year itti jijjiirree Excelii keenya irratti amma current time sana foormulaan sun hin jijjiirama jechuudha gabaabumatti. Kana fakkaata jechuudha. Kanaaf akkaataa kompiitara keenya irratti guunne saniin current time foormulaan maal godha jechuudha. Deetii fi current time sana nuu fida kan jedhudha. Kanarraa kana fakkaataa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. YouTube chaanaalii kana subscribe, like, share godhaa. Viidiyoo itti aanu kutaa lammaffaa isaa qabadheen dhufaa. Nagaan turaa. Bye bye. Ciao.